lammaffaa dammoo ani akkaataan viidiyoo itti irraa waraabame jaaladheeti miti akkuma argamu dhalaan ta'a viidiyoo irraa waraabamu ofitti dhiistu eenyuyyuu laafaallee hoo ta'e jabaallee hoo ta'e hagoo yaan ofirraa dha'ee ofirraa baasuu hin danda'a nama sanii lammaffaa waan inni godhillee hin beeku sadaffaa akka isaatii miti adiidha dhiirri tokko sirraa waraabuun waan jiru nama jaaladheeti miti kanarraa waraabame jaalallee kiyyallee miti goddanyaa jaartii goddanyaa jaarsaa goddanyaa isii goddanyaa tiyya fuudhee waan ta'eef an akkasitti bira dhaqee akkaataa itti narraa waraabame asirratti himamuun hin barbaadu. Salphattee dhalaan takka ani dhalaadha jaaladheeti miti akka viidiyoon kun narraa waraabame akka ta'e ani beeka waan ta'eef kan obaaseedhanillee homaa wanni mucaan na obaasee hin jiru ani goddanyaa tiyya bira dhaqee akkasitti waan inni godhee hin beeku dhugaat sanitti baay'ee hin beeku waraabameera waraabamuu dantaadha. Garuu asii haa waraabameera waraabamu hin waakkanne viidiyoo leenkiyya baay'ee an masi jammar ana humna ta'aara malee wanni narraa laafu hin jirullee wanni hamileen kiyya na cabee akkas taate deemtee mana yaalaa dhattee dhibamtee hoo dhibamee mana yaalaa dhaqee nama tokko hirrifataa faarifadhu haadha kunne dantaa kiyya katanii wanni nama galcha hin jiru. Walumaa galatti dubbii maqaa kasii waraabe san maqaa isaa isan maqaa hin bitate Umar Bukaariitu bitemu. Isiin natti ergite isin dhageessisa. Gaabii yoo qabaatan gaafadhaa.